Koomishiniin naamusaa fi farra malaamaltummaa Oromiyaa hojjettoota dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaatiif ijaarsa dandeettii raawwachiisummaa irratti leenjii kenne. Leenjiin kenname kunis malaamaltummaa fi hojimaata badaa calaqqisan miidhaa fi tarsiimoo ittisa malaamaltummaa gahee qaama maraa akkasumas duudhaa fi aadaa Oromoo dhimmoota kanneenii keessatti maal akka fakkaatu kan of keessatti hammatedha. Koomishinarri Koomishinii naamusaa fi farra malaamaltummaa Oromiyaa obbo Abdallaa Ogatee akka jedhanitti malaamaltummaan gufuu biyyaa ta'uun biyyi gama diinagdee fi misoomaatiin akka hin guddanneef hudhaa ta'aa jira. Kanas ammoo hunda irraa furuuf seektaraalee mootummaa hanga sadarkaa gadiitti bu'uun leenjiin hubannoo cimsuu kan kennamaa jiru ta'uu himan. Hojii dagaagina naamusaa irratti hojjennu tokko dhaloota qaranii naamusa gaarii qabu guddisuu, horachuu, biyya cimtuu ummata cimaa lammii cimatu uuma waan ta'eef hattuun biyyan uumtu, hattuun birmadummaa biyyaan eegdu, hattuun biyya diigdi waan ta'eef kana kan hojjennu tokko maatii irratti hojjechuu. Maatiin bu'uura waa hunda waan ta'eef dhaloota qara. Leenjicha kan kennan Koomishinii naamusaa fi farra malaamaltummaa Oromiyaatti ogeessa leenjii fi barnoota naamusaa obbo Ifaa Darajjee malaamaltummaan gufuu misoomaa fi guddina biyyaa akka hin taanee fi hawaasa gochaa kana balaaleffatu uumuuf koomishinichi hojjechaa jiraachuu himan. Naamusaa farra malaamaltummaa inni guddaan kan inni hojjetu hanni yookaan malaamaltummaa jennu kun akka inni hin balaalanne akka inni gufuu misoomaa fi bulchiinsa gaarii hin taane irratti hojjeta. Achi keessa hojiin isaa inni ijoo tokko hawaasa malaamaltummaan baanne horachuudha. Kana gochuuf immoo hojiin inni tokko inni hojjetu barumsa naamusaa fi dhimmoota malaamaltummaa hojii wal qabatan manneen hojii dhaabbilee misoomotummaa fi jaarmalee uummataadhaaf kenna. Leenjii keenyis immoo qorannoo irratti kan hundaa'edha. Leenjiiwwan bifa garaagaraan hawaasaaf kennamaa tures hawaasni mirga isaatti akka fayyadamuu fi namoota gochaa malaamaltummaa irratti hirmaatan akka saaxilus taasiseera jedhan. Hawaasni miidhaan geggeessisuu mirga isaa gaafachuu jalqabee jira. Amma yeroo ammaa kana uummanni eenyuuf maallaqa kenne ni maqaa wajjin. Kuni maaliifidha bu'aa leenjiin keenya buusee jijjiirama ilaalcha naannoo kanatti akka dhufu wanti hojjennaa jiru keessaa guddaadha jechuudha. Hojii gaggeessaan itti aanaa fi itti gaafatamaan damee qabeenyaa dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa obbo Dajanee Damsee yaada addatti EBS'if kennaniin hojjetaan hawaasaaf tajaajila qulqullina qabu akka kennu hordoffiin taasifamaa jiraachuu himan. Gama hojii gaggeessine maayindi seetii hojjetaa irratti leenjii kenninee ture. Hojjetaan kun maal gochuu qaba, maal gochuu hin qabne, maaltu irraa eegamaa kan jedhu kana leenjii kennine. Maaliidha kaayyoon keenya hojjetaan akkamitti naamusa gaariidhaan uummata keenya tajaajiluu qabaa kan jedhu kana leenjii bal'aa kennine. Kaanee sirni hordoffii, sirni deeggarsaa dameewwan qabnu torba, biraanchii torba qabna. Dameewwan kanarratti hordoffii gochuudha. Keessaa komii jiru, rakkoo jiru hawaasa keessaa hin sassaabu. Hawaasni mirga tajaajila ofii argachuu qabu dabarsee kennuu hin qabu jechuun kan naamsa dabarsan ammoo hoogganaa itti aanaa biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa obbo Kadir Husseeni. Hawaasni tajaajila isaa tokkoffaa bitachuu hin qabu, lammaffaa karaa qaxxaamuraatiinis barbaaduu hin qabu. Hojmaanni mana hojiitii fi kallattiin mootummaallee qabatee jiru. Manneen hojii kunniin kan dhaabbatanii fi tajaajila isaa kennuudhaaf tajaajila argatu waan isarraa barbaachisu qabate gara mana tajaajila irraa argatutti dhiyaate hedduu sanitti yoo tajaajilli saffisaan isaan kennamin sadarkaadhaan qaamni dhimma kana yeroo ammaa dhiyeennatti hordofu jira waan ta'eef qaamota sanniinitti odeeffannoo kennaa tokkoffaa dirqama isaa haala kanaan bahuu qaba. Hirmaattoonni sagantichaa leenjii kennameef irratti yaadota garaagaraa kaasaniiru. Kenni tajaajilaa ajandaa guddaa ta'ee gaaffii komii fi ijaarsa biyyaa keessatti akka gaaffiitti yerootti ka'aa jirutti leenjiin kun koomishiniin dhiyeessee nu kennamuun baay'ee gaariidha. Hannaa fi duudhaa Oromummaa sirna gadaatirraa waraabame sana wal qabsiisanii eessarraa garam deemaa akka jiru keessattuu duudhaa Oromummaa wajjin wal qabatee wanti dhiyaate baay'ee kan nama ijaaru sammuu namaa jijjiiruu danda'u. Tajaajilli nuti kenninu mana keenyarraa eegala waan ta'eef bakka rakkoon jiru san akkamitti dhaqqabuu dandeenya. Haga gaafa rakkoon waliigalaa hiikamuu danda'utti kan jirtu dabareedhaan kenninee akkamitti nama rakkoo kana keessaa baasuu dandeenya waan jedhu suni ilaalamuu danda'utu itti jiraata. Ammas akkuma jedhame kan rakkoo naamusaa qabu akkuma jirutti ta'ee haalli suni kan sirrachuu danda'u amma waan baay'een fooyya'aa jira.
akkaataan itti fooyya'u sun ammallee hin hafaa waan jedhuun qaba jechuudha. dhuma irratti koomishinarri koomishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa obbo Abdallaa Ogatee kallattii kennaniin yakkoonni malaammaltummaa wal qabatanii jiran akka hin babal'annee fi biyya irratti miidhaa akka hin dhaqqabsiisne ittisuun gahee hundaa ta'uu akka qabu himaniiru. Kanaaf amma isin warra walleenjisu mana hojii keessan keessatti warra ofii walleenjisu isin ammoo yaadrimee eega fudhattanii mala kanaan leenjii kennaa jijjiiraa deemnu. Mana hojii tokko inni yoo raawwatame harkatti ka qabu in ta'uu dhaabadhaa ka jedhu mana hojii keessatti uumaa deemuudha. Adaamaa Smart City jedhame kana ka seektera tokko qofaa miti. Smart City jechuun kan jireenya hawaasaa illee jijjiiru. Jireenya hawaasaa jijjiiruu keessatti ammoo bishaan iddoo olaanaa qaba. Warra kana milkeessee hojjetu Rabbi sinaa taasisu.